Akkam jirtu hordoftoota Black Lion TV har'a immoo deebineerra. Ka deebine Civic Chapter 3 paartii lammaffaan deebineerra. So paartii tokkoffaa ka dhaabbanne state structure ka jedhu kanarra. So akkuma waadaa galle amma immoo state structure ka jedhu kan deebineerra jechuudha. So state structure maali? Gosa structure state meeqatu jira ka jedhuu fi haalli structurein tokko hundeeffamtu karaa kamiin hundeeffamuu dandeetti? Structure kam qabaachuu dandeessi ka jedhu kan waliin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So statein biyya yookaan immoo state can be differentiated by structure of government they have. Biyyi tokko kan statein tokko state irraa adda ka taatu haala structure statein ishii qabdu irraa kaanee biyyi tokko karaa kanaan hundeeffamte yookaan haala kanaan dhufte jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. So hundeeffama biyya tokkootiif structurein barbaachisaadha. Structurein government yookaan state haalli state itti hundeeffamtu. So state baay'ee jiraachuu danda'a. Statein tokko state iboorraa yookaan immoo biyyi tokko biyya iboorraa kan adda taatee ilaalamuu dandeessu haala ishiin hundeeffame ishee yookaan immoo haala structure ishiin qabdu irraa ka'e karaa ishiin hundeeffamte haa ta'uti garuu structure ishiin qabdullee difference ishii godha jechuudha. So there are three state structure in the world. Structure karaa sadiitu jira yookaan biyya tokko uumuudhaaf structure sadii nu barbaachisa yookaan immoo haala sadiin qoodamtee biyya addunyaa irra jirtu karaa sadiitiin qooduu dandeenya. Inni tokkoffaan unitary state kan jedhamu, lammaffaan federal state of structure kan jedhamudha. Inni sadaffaan confederal state of structure kan jedhamu. So jarri sadan tuni biyya tokko state structure sadii qabuu danda'a. Biyyi state jedhamu addunyaa irra kan jiru jechuudha. So inni tokkoffaan unitary kan jedhamu federal state fi confederal state structure. So detail isaanii ilaaluuf deemna jechuudha. So kaataagorii kana ka kenne criteria maal irratti base ta'aniiti? Unitary ka jennu maalii fi federal ka jennu maal irratti dhaabbanneedha? Confederal ka jennu maal irratti dhaabbanneedha? Jedhuudhaa fi hiikkaa isaanii detail ilaaluuf deemna jechuudha. So the criteria to categorize ka jedhuudhaa fi criteriyaan categorize gochuudhaaf kan nu barbaachisu maalidha? Inni tokkoffaan power division yookaan immoo degree of power share haala powerii waliin yookaan humna yookaan powerii bulchuu yookaan immoo bulchiinsi tokko powerii inni qabu yookaan immoo biyya tokko bulchuudhaaf powerii kennamee ture san waliin share ka gotti haala itti godhan yookaan akkamitti power division ta'a yookaan immoo poweriin akkamitti qoodamaa hin jedhudha jechuudha. So sanirraa ansee ka dhufu between central and governmental region ta'uu isaati. So fakkeenyaadhaaf federal government jira, unitary government jira, confederal state structure jira. So jarri sadan tun kan adda baatu inni criteeriyaan jara sadan itti qoodne inni guddaan powerii waliin share itti godhanidha. Haala powerii waliin qoodanii tu structure governmentii garagara nu kaa'uu dandeenya. So inni guddaan federal maalidha, unitary maalidha jechuudhaaf identify gochuudhaaf teebilii wayii jira. Teebilii san compare gochaa isin hima jechuudha. Inni characteristics unitary state kan ishee ofii qabdi, garaan immoo federal state kan ofii qaba jechuudha. So unitary structurein maal qabaa? Inni tokkoffaan poweriin centralized ka ta'e yookaan immoo poweriin bakkee tokkotti kan tuufame yookaan tuulameedha. Amma kana jechuun maal jechuudhaati? Fakkeenyaaf poweriin central governmentidha. Naannoonni jedhamu hin jiru, poweriin dakasitti qoodamee jiraatu hin jiru jechuudha. Federal state structure itti yoo dhufnu immoo poweriin walitti centralize hin ta'u. Fakkeenyaaf poweriin akkamitti centralize example poweriin centralize hin taane Itoophiyaadha. Kan naannoos powerii ofii qaba, innis federaalaas ofii qaba. So federal jechuun poweriin yoo qoodamu, unitary state kan jedhu poweriin bakkee tokkotti yoo ta'u, indivisiblidha. Kana biratti immoo division of power jira. Poweriin share gochuu dandeenya. Federal state jala. Haa ta'uti unitary state jala immoo powerii share gochuu hin dandeenyu. Poweriin share hin ta'u gochuu hin dandeenyu osoo hin taane poweriin share hin ta'u jechuudha. So unitary statein central government has full legal right to overrule local government. So federal central government unitary state jala powerii inni guddaa qaba yookaan biyyattii daangaa irraa hanga daangaa cufa isitti hoogganuudhaaf powerii siif kennamee jira yookaan immoo powerii kennameera governmentiidhaaf jechuudha karaa unitary state yoo ilaalu. Haa ta'uti federal statetiin kan ilaallu taanaan poweriin naannoo fi federaaltii waliin qoodamee kan jirudha jechuudha. So political state biyyattii san keessa politikaa yookaan decision kamiyyuu made goona. Decision sun made ka ta'u karaa mootummaa state yookaan karaa powerii harka jiru yookaan unitary state jalatti taanaan poweriin harka kan jiru mootummaa jala qofa waan ta'eef wanni inni kan murtaa'u mootummaa ni qofa jechuudha. So haa ta'uti garuu gara inni
federaalatti kan dhufu taanaan federaalitti wanni sun hin hojjetu. So naannoonis irratti bobba'uu qabdi. Kan federaal walitti ba'ee yaadni irratti walii galan malee murtaa'uu hin danda'udha jecha. So paawuriin self ruulii fi sheerdidha. Gara federaalii jala paawuriin waliin sheeriin gootii selfiin ruul kataate. Namni of hoogganee yookaan isteetiin tokko riijiniin tokko kan of hoogganudha jecha. Garuu haa ta'utii yuunitarii jala wanni akkasii jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf naannoo jennee kaa'uu hin dandeenyu. Paawurii waliin sheeriin goonu so self ruulii kan jedhamu hin jiru jechuudha. Paawuriin sheeroonni jedhamu hin jirudha jecha. So federal state maal jechuudha? Federal state kan uumamu agreementii political levels of entity dha. Kana jechuun maal jechuudha? Waliigaltee political entity federal state biyyattiin jedhamtu uumamuu dandeessi. For the good example for this Itoophiyaa jennee kaa'uu dandeenya. Itoophiyaan kan jirtu federaalaan yookaan immoo haala federaalawaa ta'eetiin waan hundeeffamteef waliigaltee uummatootaan waan hundeeffamte jechuun kun as eega mootummaan riijimiin booda kan biyyattiin ijaaramte biyyattiin federaalisteetii eega taate booda biyyattiin federaalistii akka taate waliigaltee politikaal entity yookaan warri politikaa uummatoota saba tokko irraa baanee saba san ni hooggannaa jedhanii irratti waliigalee itti sana uumuu dandeenye jecha. So federaalisteetiin paawurii akkamiitu jira kan jedhuudhaaf waliin ilaallee irra achirraan si kadhuuf federaalisteetiin konstitushinii lama ol qabaachuu danda'a. Kana jechuun garuu maajortuu konstitushinii jiraachuu danda'a. Inni tokkoffaan riijinaal and federaal konstitushin kan jedhu. Haa ta'utii niwutiraal isteetii jalatti konstitushinii lama jedhamu uumaatu hin jiru. Konstitushinii jiru isa tokko. Konstitushinii jiru konstitushinii seentiraal gavarmentii qofa irratti hoogganudha jecha. So paawuriin hoogganamtu yookaan haalli paawuriin koordineet ta'utu jara addaan baasa jechuudha. So mee biyyattiin tokko karaa yuunitarii taateetiin yookaan immoo karaa yuunitarii taateetiin hundeeffamuudhaaf maaltu barbaachisaa? Kan jedhuudhaan laallee turre amma asirraan isa kan jiru advaanteejii jarri lamaan qabdudha. Fakkeenyaaf yuunitarii isteetii uumuudhaaf advaanteejii qabuu dandeenya. Yuunitarii isteetii egaa uumnee booda disadvaanteejiin nutti dhufuu danda'a jechuudha. So advaanteejiin qabu baay'eedha. Advaanteejiin tokkoffaan paawurii yuunifoormii akka ta'u taasisa yookaan paawuriin dhaabbata ta'e tokko akka jiraatuuf gargaara jechuudha. Disadvaanteejiin isaa namoota baay'ee akka irratti hin hirmaanne yookaan paawurii sheera akka hin goone ta'uu isaati. Kareefu difineeshinii jala laallisanii jechuudha. So har'aaf asirratti dhaabbanna. Like, share, subscribe gochuu keessan dagatinaa. Paartii sadaffaatiin deebinaa jechuudha.